Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa. Odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Waraanni bilisummaa Oromoo filannoo miilanaa adeemsifamuuf fakkeessiif kataasifamudha jechuun beekamtii dhorkate. Waboon qaamolee Oromiyaa keessatti filannoo irratti hirmaatan kan hin tuqne ta'uu himuun garuu filannoon jedhame fakkeessaaf kataasifamaa jirudha jechuun qeeqe. Sochiin biyyaalessaa faannoon Amaaraa torbee darbee akeekkachiisa erga dabarseen booda kadhagaameefsi waraana bilisummaa Oromoo kun filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa deemaa jiru fudhatama kan hin qabnedha jechuun ibseera. Waboon kutaaleen biyyattii baay'een adeemsa filannoo ala akka jiranis hubachiise. Ibsa Bitootessa 23 baaseen gareen kun filannichi garaa agarsiisa biyya alaatiif qophaa'ee ta'ee sadarkaan gadi bu'aadha jedheera. Akkasumas biyyattii keessatti dhibbantaa 70 ol kutaaleen biyyattii filannoo amanamaa gaggeessuuf kan hin mijanne ta'uu isaa hubachiise. Torbee darbe keessa ibsa faannoon Amaaraa wabeeffachuun akka gabaafamaa turetti dhaabbi kun paartilee siyaasaa, miidiyaalee fi dhaabbilee biroo kamiyyuu kan adeemsa filannoo keessatti hirmaatan akka mootummaa federaalaatti akka ilaalu akeekkachiiseera. Filannoon alatti waboon muummee ministeeraa Abiyyi Ahimad tarsiimoowwan siyaasaa garaa garaa qopheessaa jiru jechuun ibseera. Isaan keessaa dhimma magaalaa Finfinnee ilaalchisee sochii qeerroo Oromoo harka galfachuuf yaalu, walitti bu'iinsa amantii kakaasuu fi waldhabdee daangaa naannolee gidduu jiru ammeessuudha jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo dhimma fooyya'insa heera mootummaa irratti yaaddoo qabaachuu isaa ibseera. Fooyya'insi kun naannolee haaraa kanneen akka Walqaayitii fi kutaalee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti dhimma siyaasaaf kan oolu ta'uu isaa akeekkachiise. Kanaan walqabatee miidhaa namoota nagaa irra ga'uu danda'u ilaalchisee akeekkachiisa akka kenne waboon dhaabbileen idil addunyaa uummata nagaa eegsisuuf dhiibbaa akka taasisan waamicha dhiyeesseera. Akkasumas haala yeroo irratti hundaa'uun odeeffannoo dabalataa akka kennu waadaa gale. Dhimma kanaan walqabatee qondaaltonni mootummaa himannaa kanaaf hanga yoonaa deebii laatan hin qaban. Filannoon guutuu biyyaa waxabajji tokko gaggeeffamuuf jiru gareewwan hidhattootaa garaa garaa irraa mormii cimaan isa mudateera. Sochiin faannoo uummata Amaaraa Bitootessa 15 ibsa baaseen namni kamiyyuu ka filannoo kana deeggaru diina uummata Amaaraa akka mootummaatti ilaalama jechuun hubachiisuu isaa gabaasuun keenya kan yaadatamu. Adeemsichi gowwomsaa fi namoota nagaa irratti yakka raawwatamu fudhatama akka argatutti kan lakkaa'udha jedha. Gama biraatiin boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa rakkoo nageenya naannolee tokko tokko keessattuu Amaaraa keessa jiru ilaalcha keessa galchuun qoodinsa nageenya haaraa uume jiraachuus ibseera. Filannoon waliigalaa waxabajji tokko gaggeeffamuu irratti gareewwan hidhattoota garaa garaa irraa qeeqa jabaan mudateera. Torban darbee keessa yeroo galmeen filattoota naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffamutti sochiin biyyaalessaa faannoo Amaaraa, paartilee siyaasaa, namoota miidiyaa, hooggantoota amantii, waldaalee siivikii fi dhaabbilee biroof akeekkachiisa bal'aa dabarseen adeemsa filannoo keessatti hirmaannaan taasifamu kamiyyuu akka waan ajandaa mootummaa federaalaa waliin hiriiruutti lakkaa'amudha jechuun akeekkachiiseera. Ibsa Bitootessa 15 baase kanaan faannoon dhaabbileen filannicha deeggaran akka diina uummata Amaaraa mootummaa waliin qixa ta'anitti kan ilaalamanidha jechuun beeksise. Gareen kun adeemsa filannichaa gowwomsaa jechuun kan ibse yoo ta'u, filannicha keessatti hirmaachuu yookaas deeggaruun miidhaa namoota nagaa irratti raawwatamaa jiruuf beekamtii akka kennuutti ilaalamaa jedha. Ibsi kun yaaddoo nageenya kutaalee biyyaa tokko tokko keessatti mul'atu ka calaqqisiisu yoo ta'u, paartileen mormituu amanamummaa filannichaa irratti gaaffii qaban kaasu. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoo dhufu ilaalchisee nagaa fi tasgabbii naannolee garaa garaa kan akka naannoo Amaaraa dabalatee ka gidduu jiru calaqqisiisuuf sirna ramaddii nageenyaa beeksiseera. Sochiin biyyaalessaa faannoon hooggantoota dhaabbilee, miidiyaalee, hooggantoota amantii, waldaalee siivikii fi paartilee siyaasaa tooftaa gowwomsaa kana tajaajilan hundaa yookaas tarsiimoo mootummaa waliin deeggaruudhaan yookaas bitamummaa guddaa agarsiisuudha jechuu yakkeera. Akeekkachiisni kun xiinxaltoota siyaasaa irraa qeeqa fideera. Alamirraa Ureddaa itti gaafatamaan dhimma siyaasaa fi filannoo ejjennoo dhaabbanni faannoo Amaaraa guutummaatti sirrii kan hin ibsinedha jedha. Gareen uummata bakka bu'a jedhu kamiyyuu filannoo akka karaa ijoo mirga dimokiraasiitti agarsiisanitti deeggaruu akka qabu ifoomseera. Innis qaamni filannoo mormu tokko uummataaf qabsaa'a jechuun baay'ee rakkisaadha jechuun namoota siyaasa kara nagaa keessatti hirmaatan doorsisuun carraaqqii dimokiraasii akka laaffisu akeekkachiise. Allaamirraa dabalataan akka ibsanitti hirmaannaa filannoo irratti abdii kutachiisuun uummata irraa fagaachuu fiduu danda'a. Akkasumas sababa faannoon qabsoo hidhannoof dhiyeessu kan yeroo baay'ee ittisa sochii siyaasaa nagaa dubbatu waliin wal faallessaa jedheera. Oduu itti aanuun xaa'oon kuntaala 60 seeraan ala geejjibsiifamaa ture to'atamuutti himame. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Walaayittaa aanaa Daamoot
aanaa daamotirraa fe'amee magaalaa diimtuu keessaan darbuuf ka ture xaa'oon ka seeraan alaa kuntaala 60 to'annaa jala ooluu isaa koomishiniin poolisii naannoo kibba Itoophiyaa beeksiseera. Waraana Iraan waliin adeemsifamaa jiruun oomishaalee daldalaa addunyaa dhiibbaa guddaan irra ga'e keessaa tokko xaa'oo yoo ta'u, kunis qonnaan bultoota Itoophiyaa miliyoonaan lakkaa'aman baay'ee miidha jedhamuun sodaatama. Koomishinichi odeeffannoo bitootessa 13 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa baaseen aanaa daamot wayiddee xaa'oon ganda aankaa shaasharaa irraa ka'uun magaalaa diimtuu keessaa yeroo darbuuf jedhu hordoffii cimaa miseensota poolisii magaalaa diimtuu veeruu ummataatiin qabamuun isaa eerameera. Ajajaan poolisii bulchiinsa magaalaa diimtuu gargaaraan inspeektaraa Taarraaqany Taaddasaa akka ibsanitti hojii hordoffii cimaa miseensota poolisii bulchiinsa magaalichaan hojjetamaa jiruun sochiilee seeraan alaa akkasii irratti tarkaanfiin keessa deebii hin qabne kan fudhatamu ta'uu isaa himaniiru. Waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa diimtuutti bakka bu'aan qindeessituu ittisa yakka hawaasaa gargaaraan saajin Maswaal Abrahaam akka jedhanitti konkolaataan Isuuzuu lakkoofsi gabatee isaa akkasumas E3618 qabu seeraan ala xaa'oo biyyee bakka tokko irraa gara bakka biraatti osoo geejjibsiisaa jiru harkatti qabamuu isaa ibsaniiru. Gargaaraan saajin Maswaal hawaasni sochii daldalaa seeraan alaa akkasii yeroo argu poolisii cina dhaabbachuun eeruu fi tumsa barame akka taasisaniif waamicha dhiyeessanii jiru. Oduu keenya birootiin jeneraalonni Eertiraa fi Tigraay fuulaa fi fuulatti wal arguun mari'achuu isaanii dhaga'ame. Maddi oduu Afrikaa Intelligence akka gabaasetti jeneraalonni olaanoon mootummaa Eertiraa fi adda bilisummaa uummata Tigraay Abut walitti dhufuun marii kallattii taasisaniiru jedha. Gabaasichi akka jedhetti gama lamaan irraayyuu bakka bu'oonni marii kanarratti argamuu hubachiise. Marii kanaan dura kan hin baratamne kanaan gama Abut bakka bu'uudhaan jeneraal Fissaa Kidaanuu kan argaman yoo ta'u, gama Shaabiyaatiin ammoo jeneraal Iyyoob Fissaay argamachuu isaanii gabaasichi eereera. Qabxiiwwan ijoo marii sanaa maal ture ka jedhuuf ammoo gabaasichi haalaan kan ibse yoo ta'u, mariin sun garuu milkii qaamoleen lamaan barbaadan argamsiisuu hin dandeenye jechuun eera. Jeneraalonni lamaan dhimmoota jajjaboo irratti marii taasisanis mariin isaanii walii galtee malee xumuramuu isaa Afrikaa Intelligence gabaaseera. Gabaasichi akka jedhutti ejjennoon mootummaa Itoophiyaa yookaas Biltsiginnaa yeroo ammaa agarsiisaa jiru diinota duraanii ka turan Shaabiyaa fi TPLF akka deebi'anii walitti dhiyaatan dhiibbaa gochaa jira jedha. Haala ammaan diinonni walii michoota amanamoo ta'uuf ifaajee olaanaa irratti akka argamanis hime. Ilaalchi bal'aan kanaan dura gareewwan lamaan gidduu ture sababa haala siyaasa biyyattii keessatti uumameen amma dhiphachaa akka jirus yaadachiiseera. Mariin jeneraalota kanaan jeneraalonni gam lamaan irraa wal argannaan ejjennoo raayyaa ittisa biyyaa irratti qaban qofaan garaagarummaa kan uuman yoo ta'u, dhimmoota biroo irratti garuu wal hubannaa gaarii irra akka ga'an hubachiise. Afrikaa Intelligence kanaan dura gabaasa baaseen gareewwan mormitootaa kanneen akka WBO, TPLF, Faannoo fi mootummaan Eertiraa Sudaan keessatti wal arguun marii gaggeessaniiru jechuun gabaasuun isaa akka yaadatamu. Egaan kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa odeeffannoon har'a of harkaa qabnu kan hanga ammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.